Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Jamiilaa wagana kan dhuftan viidiyoo haaraatti. Warroonni haaraa gara chaanala kanaa dhuftan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas warri subscribe, share, like gochaa hamma yoonaatti na waliin turtan hundumti keessan galatoomaa fayyaa ta'aa bula. Arraan kana viidiyoo haaraa isinii qabadhee dhufee viidiyoo koo kana share like gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan goddanyoota keessan warroota namoota jaallattanuuf ergaa warri na jaallattan akka guddadhu warri feetan hundumti keessanuu share waliif godhaa isinii jedha. Baay'ee tokko isin jaalladha. Akkan isin jaallu walitti immoo rabbi isin jaallatu isiniin jecha arraan kana viidiyoon koo viidiyoo waa'ee viidiyoo Zaaraa mucaan Walloo Sabboonaa ilma Walloo kan jedhu viidiyoo Zaaraa sanyii Oromooti jedhee viidiyoo tokko gadhiisee ture. Viidiyoon sunis Facebook irra share godhamee namu waan yaada mataa isaa ibsachuu jira. Kan Walloluu jira. Garuu wanna sanarraa waan akka isinitti dubbachuu fedha. Viidiyoo kana akka share godhanu kabajaaf jaalalaa isin gaafadha jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa jalqaba irratti Sabboonaa ilma Walloo kan jedhu sun Muraad Alii jedhama. Mucaa ijoollee surii jiraatanudha. Akkuma nama kamii baadiyyaa surii dalagaa nan beeka. Waggaa tokko duradha kan inni isa beeku. Mucaan kun yeroo dhiyoo kana keessa viidiyoo tokko jechuudha. Suuraa mucaa Suudaaniin takka faranjiitti heerumte ijoollee Oromooti jedhee malkiin xiqqoo waan ijoollee Oromoo fakkaatuuf gadhiisee ture. Akkasumas wantoota ragaa hin qabne gadhiisa jechuudha bara kana keessa. Garuu gaafii tokkoon isinii qaba ijoolleen dhiiraa jechuudha. Maaliif isin yoo shaamarri Oromoo tokko kaatee bicuusii guddattee bayyanattee namatti mul'atte waan mataa keessa dha'ee gadi si deebisu wanni isin gootanuuf maali? Namni Oromoo tokko guddatee yoo bakka guddaa ga'e sumaaf gaariidha beeki. Ilmi dhiiraa yoo waa sataruus beeke, waa yaaduus dubbachuus yoo beeke namatti tola. Wama bicuu si fidanii kun ekele jedhanii share godhanii maqaa ijoollee durbaa balleessanii akkasiin hin guddanne akkasiin fuulduratti hin tarkaanfanne mataa keessa dhuftanii nama deebistu jechuudha. Wayi karaa amantaatti naannessitanii akka namuuf yoo amantaa keessan cimsee eeggachaaru. Wayi garuma akkuma kana viidiyoo intarneetirraa fidanii kun ekele jettanii akka duubatti nu deebinu qofa hojjetu yeroo baay'ee dhiira tokkoof lama miti jechuudha. Hedduu keessanii warri akka kana gootanii ijoolleen durbaa akkasiin tasfaa kutatu akkasiin jireenya ofiillee jibbitu kan gootanii mana keessatti akkasiin haftu godhu isinidha jechuudha yeroo baay'ee. Maaliif wanni kun isinirraan eegamu? Eddee silaa jabaadhu shiriyoosiin badii qabaatte illee satartee akkasiin fuulduratti tarkaanfattee namaaf bu'aa buuftee siif illee maqaa tolchitu kan silaa gootu ati viidiyoo intarneetirraa waliif funaantee daggalagee fiddee kun ekele jettee gadhiista jechuudha. Yoo Zaaraa ta'e maaf guutu fuula isiin agarsiisin? Afaan keessa bicha kana gadi Zaaraa fakkaatteef nuti Zaaraadha jechuu hin dandeenyu. Maaliif arginee jira jechuudha. Namoonni hedduun xiqquma ishee waan malkiin nama sana fakkaatu argina. Kun suuraa beluuti jedhanii kun viidiyoo beluuti jedhanii fidanii gadhiisu jechuudha. Wanni kun isinirraan eegamu mee dhaabadhaaf ilaalaa. Dhiira Abashaa tokko fidee gizee kaan sobdiyaan Oromoo itti qomona kutatta hundi kee. Dhiira Abashaa tokko suuraa dhalaa jaraa viidiyoo akka hin taane fidee gadhiisu argitee beekta. Jaraa wal boqasu argitee beekta. Keenya garuu gaddaa bisoonni achi jala intarneeta bakka ofii ooltu sanaa waliif funaantee fiddee kun ekele jettee maqaan nyaatte jechuudha. Wallaahi utuma viidiyoon sun Zaaraa ta'ellee nuti ijoolleen durbaa abshir si jaallanna si wajjin jira jennee yeroo kana keessa jajjabeessuu qabna malee nu fokkisiiftee warra maarree warra zinaa warra maallee jechuu dhiiftanii ijoolleen durbaa jechuudha. Viidiyoo sana warri share godhanii koomenti jalatti maqaan nyaatte jechuu jirtanu yeroo kanatti otuma viidiyoon sun Zaaraa ta'e hangama kootiin abshir namni dogongorree hin jiru. Ardii addunyaa kanarratti namni kamuu dogongora keessanirraa barattee dabarfatta lamuu akka dogongoran goone si godha malee wanta takka lubbuu keetti waan godhu. Fakkeenyaaf mi'aawaa Wallaggaa ilaalaa. Viidiyoo si gadhiifamee as baatee fuula keessan laaluu qaama koo laaluu wayya jettee kan dubbatte waan siirraa qannas hin jiru. Hedduma sana jirti sanii ol taateeti jechuudha kan isin jirtu. Kana jechuun koo bareedduu hojjettee jajjabaadhu jechuu koo miti. Namni tokko gaafa waa tokko dogongoree yoo namni hittuursee tasfaa kutatee akka jiru biyya dunyaallee isa jibbu isa godha. Suni garuu nurraan eegamu. Abshirsi wajjin jira jajjabaadhu. Garuu dogongora kanatti hin deebiin jennee wal gorsuudha malee nu balleessitee maqaa nu nyaatte mee tokkoon keessanii namni halkanitti dhiiraan otoo viidiyoo naasee irratti hin jirtan hundi keessanuu beekamaadha. Kanan anis isinin beekaa isinis ni beektu jechuudha. Garuu dogongoruun duratti badii kana gochuun duratti yeroo kamiyyuu sodaa rabbii of keessaa qabaadha. Namni sodaa rabbii of keessaa qabu abadan waan hin taanetti hin galu. Namni tokkommoo yoo dogongoree wayitti galee namni rabbi sodaatu mucaan kun rifatti itti dhaga'ama duubatti deebiti jajjabeessuu qabna jedha malee viidiyoo fuudhee bakka hariitti share godhee yoo si fokkisiiftee maali silaa utuu sataruu feete utuu fokkuu jibbite garuma sana satartee biratti hambista ture.
otoo fokkuu jibbita ta'e osoo waan hin taane jikee jibbatee sataftee of barattee hambista. Garuu gadi baastee kaatee maqaa nu nyaatte situ maqaa of nyaate. Isheen viidiyoo waraabdee miti ati kan sheerii gootedha kan maqaa of nyaate malee ishee waraabdee miti. Isinii galee baay'een keessan jechuudha ijoolleen dhiiraa. Yeroo waan akkana argattan ijoollee shaamarraatiin mataa keessa dha'uudha. Ijoollee shaamarraatiin duubatti akkasiin deebitu, akkasiin tasfaa kutattu, akkasiin hojjedhee nan milkaa jettee sammuu isii keessatti yaadne gochuu jettanii fuutanii viidiyoo hin taane addunyaa rabattanaa ooltu jechuudha. Ati maalni mataan kee kan akka keetii kanatu 99 itti dawwalee 99 itti barreessee akkasiin jaalalaan mo'amtee rabbii si dagatte ofillee dagatte waan hin taane gootu kan godhu ijoollee durbaa isinuma warra dhiiraati. Qaraa dhufee akkas godhe suma dhagoodinyootuma keedha kan waan hin taane keessa akka namni isheen nama godhu malee lafuma kaatee shaamarree yoo viidiyoon waraabee si ergaa hin jenne halkanii fi guyyaa suyuddee miila siitti kuftee kadhatteeti kanatti viidiyoon taane harkaa baastu achi booda immoo fuutee ishee goota gaate goota. Wallaahi dhiira miti kanneen akka keessanii kan viidiyoo shaamarranii qullaa fuutanii gadhiistan walumaa galatti isin dhiira miti. Dhiira miti dhiira jedhamtani malee dhiira miti. Okay? Dhiirri waa sattaruu beeka, dhiirri waa obsuu beeka, dhiirri waa irra darbuu beeka garuu isin gaddaa bisota gannootaa gadidha jechuudha. Dhugaa rabbi yoo dubbanne amma mucaan sun footoon sun yaa'u kanaa gadi ishee qofa mul'ata sun zaaraadha amma. Allahu alam rabbi qofatu beeka ishee ta'u. Eddeesin fiddanii walitti qaqqana bartanii walitti xalaftanii maqaa mucaa balleessuudha. Xiqqoo ishee gaanii beekamte argatte xiqqoo ishee sabiskiraabiin isii baay'ate xiqqoo ishee fuula Oromoo duratti beekamte argatte eessaan duubatti deebisnu jechuudhaaf walitti qabattanii qoshaashaa keessan fiddanii Facebook irra gadhiiftanii maqaa isii nyaattan. Meesii warri gadhiiftan ulamaata Facebook irra jiran hulcusii kabajaa isaanii hin qabdanu otoo wal dhugaa rabbi isiniin jedhan an takka nama kiristaanaa tokko viidiyoon taane gadhiifattee hin beekan. Isinuma warra musliimaa maqaadhaaf laa ilaaha illallah jedhutu fidee viidiyoon taane gadhiisa fidee ijoollee shaamarranii maqaa balleessa garuu utuu suuraan sun viidiyoon sun kan ishee iyyuu teemaa nama guba bakka hin taane fiddanii qoshaashaa asirratti gadhiistanii maqaa nu nyaatte jettan maqaa maalii qabdatoo maqaa qabaatte fiddee sila waan hin taane gadhiifattaatu. Wallaahi ani ibidda ta'e na gube jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee nan akeekadha nama xiqqoosee mataa ol qabatee nu keessaa mul'achuu fi tattaafatu dhoofnee mataa keessa dhoofnee duubatti deebisna akka inni bakka takka hin geenyedha. Maaliif garuu nama safaanirraa waan barannu inaaffuma qofaa ni inaaftu warra kaanitti maa akka inaaftu sanaan hojjetti jaraan qixxaachuuf hin yaaleen. Maa akka jarri waan xiqqoo ishee nama xiqqoo ishee akka inni guddatee bakka guddaa gahu wal jabeessu san hin jabeessin obboleettii kee. Maa yeroo badii si argitu hin sattariin fuutee Facebook irraan fiiguu dhiifte. Namni yoo wal sattaree bakka dogoggoraa walitti mee wal guddisee wajjin hin deemee bakka guddaa gahuu danda'a. Garuu nuti dallansuu rabbi ofitti baay'isaa sana malees immoo maqaa walii nyaataa akkamitti bakka guddaa geenyutti hin yaanname. Nuu duubatti wal deebisna. Nuu mataa keessa dhoofnee duubatti wal deebisna. Namni kamiyyuu akiraa isaatiif rabbiidha kan isa gaafatu. Waree isaaf immoo haadhaaf abbaa isaatiif isa abbaa sana qofadha. Maasii galchee Oromoo bakka buuteetti zaraan kan isiin jiraatu kanatti fiddee maqaa Oromoo nyaatte jettee gadhiiftu viidiyoosii. Viidiyoon kan isii miti isayyuu isii wallaahi viidiyoon sun qoltuu kan isii ta'e takkaffaa viidiyoo sekondii tokkoon gootiin. Okay? Daqiiqaa tokko waan akkanaan gootu viidiyoon. Lammaffaa immoo fuulli isiin mul'atu. Hidhii kana keessatti qosee fakkaatti. Funyaan kana gadidha. Osoo dhugaa ta'e maa guutu isaa gadi hin dhiisin. Maa fiddee viidiyoo biraatii fi suuraa isii walitti shashafaanfattee achi gadhiifta sila. Otoo dhugumaa viidiyoon sun kan zaaraa ta'eeti. Dhuguma inni sun inni akkana godhatee sun zaaraa ta'e. Daaraan sirraan urgufamu ofii kan keetii bakka hin taane hedduma ofii ooltu fiddee viidiyoo isiidha maaliif jettee maqaa isii balleessita. Wallaahi ani eessayyuu dhaqaa warri feesbuukii jala deemtanii warra maarree warra girrisaa warra mixxiqishii yoo jettan waan akka intala jimmaa tokkotti intalti Oromoo tokko yoo isiin badii qabaatte badii isaaf gorsaa deebisaa malee dhaqxanii jala deemtanii waan hin taane jettanii koomentee jaan barreessinaa fi yoo Oromoon tokko guddate addunyaatti mul'ate akka